Naannoo filannoo Adaamaa lakkoofsa 2 kutaa magaalaa Bokkuu 5 aanaa Torbanoboo buufata filannoo Daabee Garmaamatti filannoon karaa nagaatiin xumuramee jira. Bu'aan sagaleetis buufatichatti lakkaa'amee jira. Akka buufata filannoo Adaamaa lammaffaa kutaa magaalaa Bokkuu 5 buufata filannoo Daabee Garmaamatti hawaasni barii barraaqan ba'uun mootummaa isaan bakka bu'uu danda'u sagalee isaanii kan kennan ta'u qindeessan buufata filannoo zoonii Daabee Garmaamaa obbo Tolosaa Shifarraa kan dubbatan. Akka buufatichaatti namoonni 4500 kaardii filannoo fudhatan rakkoo nageenyaa tokko malee sagalee isaanii kennuu kan dubbatan obbo Tolosaan. Walumaan har'aa filannoodha. Filannoo marsaa torbaffaati. Haa ta'u Daabee Garmaamaa aanaa Torbanoboo keessatti uummanni gaafa jalqabaas galmaa'ee baay'ina qaba. Buufata 3 qabna. Marsaa tokkoffaa, marsaa lammaffaa, marsaa sadaffaa jennee bakka 3tti qoodne. Baay'inni namoonni naannoo kanatti galmaa'anis 4500dha. Akkasuma karaa nagahaatiin uummanni keenya halkan bahee sa'aatii 10 irraa bahanii karaa nagahaatiin mootummaa isaaniif ta'u filatanii gara qayeetti nagaan nuuf deebi'anii rakkoo tokko malee warri nageenyattis galatoomanii wanni tokko osoo nu mudatin rakkoon tokko osoo nu mudatin nagahaan goolamnee xumurreerra jedha. Filannoo waliigalaa torbaffaa adeemsifamaa jiru guutumatti nagaa fi dimokiraatawaadha jedhan taajabdoonni buufata filannoo Adaamaa zoonii Daabee Garmaamaa. Filannoon biyyaalessa marsaa torbaffaa akkaatuma ganamarraa ka'ee argaa turre sana jechuudha. Uummanni karaa nagaatiin halkaniin bahee karaa tasgabbii fi karaa nageenya eegeen hundi isaaniiyyuu nuffii tokko malee eeggatanii dabaree isaaniitiin karaa duudhaa eegeen uummanni jaarsaa hanga jaartitti dargaggoonni hundi isaanii bahanii qaama miidhamtoonnis hundi isaaniiyyuu kutaaleen hawaasa garaagaraa bahanii iddoo kanatti karaa nagaatiin filannoo gaggeessaa kan oole ta'uudha jechuudha. Taajabdoonni buufatichaa kunneen akka dubbatanitti har'a ganama irraa jalqabee filannoo adeemsifamaa tureen gufannaa tokko malee bilisummaan naanna'anii taajabaa turuu himanii uummanni rakkoo fi dhiibbaa tokko malee filachaa akka turan kaasan. Egaa hawaasni ganamumaan ka'uudhaan mirga dimokiraasii seerrii fi sirni biyyattii laateetti fayyadamuudhaan ganama sa'a 12 dura sa'a 11tti ka'uudhaan hiriira isaanii qabatanii otoo namuun dhiibbaa tokkotti hin goosisin akkasuma deeggartootaa fi warroota buufata keessa jiran waliin ta'anii filannoon bifa bareedaa ta'een gaggeeffamaa jire kana taajabee jira. Akka waliigalaatti filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 gaggeeffame irratti lammiileen biyyattii miliyoona 54 ol kaardii filannoo fudhatan guyyaa har'aa mootummaa isaan bakka bu'u sagalee isaanii kennanii jiru.